Sofware gamani salubumme ke ittidume tarrabayen ittikosa Imana dana mani soni di garrana puhirmita Aki ananna chobbisa Barakenya yuba yajiru angela tikane gumachan Kanakkones mos nasifa Mikawa kanabine mo isabasa ittidafket torma wajin ittikolfa Barakenya yuba yajiru angela tikane gumachan Luba guddina tumsafa Mikawa kanabine mo isabasa ittidafket torma wajin ittikolfa Nokso doga wangela lafem Mee itti dhiyeenya jireenya hafuuraa keessanii amantootaaf al tokko naa ibsitu. Ammas waaqayyotti namana waaqayyo ammas gara fuulduraas addaan hin cunnu kaanuu hidda lafeef xannachaa taaneerra. Haala amantii fi siyaasa biyya keenyaa kana akkamittiin hubattu? Amantaan biyya san keessatti akkaataan ittiin baranne baay'ee jallaa. Tajaajila waldaa tokko ta'ee gahee siyaasaa keessatti yoo hirmaate cubbuudhaa jedhu. Siyaasa dubbachuun cubbuudha hoo jedhame Kiristoos kan dhufe bakka cubbuuti sanuu dhaquu kan irra jirruyyuu bakka sanii jechuudha. Dubbii waaqayyoo da'oo godhachuudhaan akkasumas raajonni yeroo isaan namoota baay'ee ani gurra kootiin kanan dhagahee qabaa wanta kana keessatti hin hirmaatin ani waamichan si waame kanaaf miti siyaasa kana keessatti hin hirmaatin kan jedhan dhagaheera. Mee maal jettu kan? Siyaasaaf hawaasa keenya dubbachuun abbaa koo cubbuu miti badhaadhummaadha kun. Warroota mirga dhala namaaf dubbatan dubbiin waaqayyoos kan haadha hiyyeessaaf dubbadhu Isaayyaas keessatti kan barreeffame haadha hiyyeessaaf dubbadhu warra ofii dubbachuu hin dandeenye warra mirga isaanii falmachuu hin dandeenye falmi kan jedhu barreeffamee jira dubbii sagalee waaqayyoo keessatti. Garuu waldaan kiristaanaa galagaltee warroota namaaf dubbatan akka cubbuutti fudhatte yookaan akka nama yakkamaatti fudhatte yookaan akka nama sana irratti ka'utti fudhatte namoota immoo macaafni qulqulluun ajjeesaan yookaan nafsa gadaayin mootummaa waaqayyoo hin galu nama jedhuun immoo waaqayyotu nuuf kenne jechaa jirti. Kanaatiif mee gorsa maalii qabdu waldaa yookaan uummata kan godhu kanaatiif? I don't know kamirraa akkasii jalqabu beeku karaa hawaasaa dhaqi karaa maatii dhaqi karaa gaggeessotaa dhaqi karaa lallabbii dhaqi wanti nu lallabnu waa'ee mirga sabaa mirga namaati. Dukkana siyaasa Itoophiyaa golgaan guute kana gaa mee gabaabsaatii dukkana siyaasa Itoophiyaa irra jiru golgaa amantiidhaan golgamee jiru kana amantiin keessa jira dukkanni immoo irra jira mee kana nu ibsaa mee al tokko. Dukkana siyaasaa Itoophiyaa golgaa amantiin haguugame akkamittiin ibsitu isa jedhu kan daqiiqaa muraasatti nu ibsaati gara xumuraatti geessa. Siyaasa keessa ajaatu jira. Siyaasa keessa tortoratu jira. Siyaasa keessa sobdootatu jira. Bakka sobdoonni jirutti warri dhugaadha dubbatan yoo arganne siyaasni akkamitti fayyada yaa dhooqu.